Akasih aja dah waktu tu dia emotu me amma ho malu rakyat tu juga sini sini ane Yusufin. Goda karena goda nasi aja tu kuning betan dah waktu tu dia goda wagga karena ini jalati Abdullah faun juga shibo erti siri goda nim betan. Goda san kaya sejirana mau jadi dia mutira hal kan ibu yati Yusufin portafo jura jura dah waktu tu dia ras dia biatin tae adu jura jura rotan adu dah nano saati thorbaat sedia itu dah sanidin dadhabe adun ni awuti akamali gara kana gadus ne injiru ni beetan muni injiru daga male kuno kana mira tawu jiru kuno akhara ni agartani mi gode makina qotya ko makina qota jiru kana tawu jiru dawo to ya kanadin adu tanalle jaladi ko haraba fudda dedin asgatta imale anu yusuf imbakke jiru arketin jiru chu en wajje jirawa he tanta elle abdallah jiru yusuf ni jiru abdallah da inshallah نافي وسليمان اللي موتوا أكنوا متي والإيجاد ما والإيجا والسو والجنات نجرر بدو هنتاني مالكو ديكو ماليو تاد نامني لما نما تقول نما لما يجود دعوة تطبيق مالكو أسو أنو ميدامي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جل جرتو سميتشا كابو جمتو تفي هردو تطبيق دعوة تطبيق يديبي ودفي جرام مالو دكتي خيري كيسن ولمو أكما بيكمو فيديو رينكدا إرتي يوسفين اتحاد أرجع جود دعوة تطبيق إموتو سليمان اللين أدى بني جل دعوته تكيه كراملي أدى أنقري وان تيتورهم بيكو أما ولا قرر ميوان إني نرى توري ولمن كجافن نتا مالي سليمان يزل يديت مالي ترتي يا بابر كرا إذا أكما والنسر توري مال بيتا كرا أكما غارة سبيرة أول بيس غارة قبابة أشوان كودن جالسورة حمزة ولد ده حمزة ولد ده حمزة لين غارة كان جريت تروجيل ورانا كبته أيه سبب سني وسوأشتي والفين ودعانغرته gara gubbada gara walitti soo kaafnu soo daga wal darbannu akkasi ture beeta Yusufin mo bregete akam to de go Yusufin brege arget mitri adde yoro anjelat hadi Abdullah bra khaedim Yusufin motu akumar manturo godan san sirin isarra dalagam halala bakkan anturo kutu na mika chuda Yusuf da wato taki yajinni sai tigaro motu ufin be gochu كيريان نفتجينني عبدالله نهيم يو إسا فيديو رتقرتني أكمل بكم خلي أصو فيديو اسمه ورابين أولي جلدا وتطبي مال تاتي كيريا مالي فيديو أنا رابين مال تاتي نيك أبامتي مو أكمي ورنا نجتني نجرتاني أني وانتي فيديو ورابو دبي يوسفين اتديها دي عندي لكي ناني نيك أبجيت مان خلص بتجي فيكي دخاريان دو دكيس مرلي جلدا وتطبي يوغو ستين الراس ديبي خلص عبدالله نمي تلفناني جالا تيجي يجود عبدالله ni agar tangku no aku mas agar tansa Yusuf ini ke imi yo argin aja suko cuti jurnat der gujur dagaun der kau jurut cukerian do tawa tijan sanib ini upin bu aku nak dahe yo ka an yo gar ke setimi dan baru fayu ni sah ulu insyaallah ga fayeshena itita ajetni usadde duba tigalade be chulo dawo tu kiyan duba jalade binani kalat abdallah ni tudu akasi chuda wo tu kiya imodu nafi Sulaiman wada walisen ni chulo so kamera irati tane Sulaiman ini video warabini anis video warabu jannatni woligalle chulo garu amma yoro sinde waltani sinjala khasa ya kasi khasi dubuchu wan inten tenya nabaronna tartani le difa maisinjara garu anggar na kaya sejira yo sagale les ni kabu hinten terwujud yo gugat hati male gara halkani ifa telefona lalatane tadi natti dufan nabi Sulaiman aku maduro je video waram jenneti waligal amma wanti video sana warabe wan sagale ran isni debiso hinten tieni wan gara kaya so demu tujuru yo habarre fa malen hanga sunta thae isni debiso hinten tawda wato takiya sabab saniti video sana isni warabe juda da wato takiya kasi immotu Yusuf amma uso wan abiyatani dawat gore fayusu tate aske sapum sa hedu takani ulfata ke chumale ko etana kuma video ro tagaranes video warke nila wan ko dar ke video da wato ya imotu anjuru majra abdallah ma de mujra warana isanille mujra warana itqiyate so Yusuf imbre hijra nigaru namni Yusuf in oliga gabu tigur namni samiru tigur akan ufmiru gochet tigur Yusufin Abdullah rajul da wato takiya ismi argitani inshallah du'ai na godas min jira harra yo rabbin jira me jira da kewan inni tijur suuda gubba sar ruredni lala ismi jira da wato inshallah wallahi in budan du'ai no goda du'ai da watti du'ai ke jido chu akaso motu yo Abdullah da ka Yusuf tabata akan umidulle ka goda chu Abdullah akaso modu Hamzan Fadille garum kana kesirani garum mo isani akka Abdallah kanatti timatani chura akka Yusuf numid burun tinjirani isana suma kes taani tuma
ajaja jaraa guutu jiran malee akka Abdallaatti dhiyaatanii Yuusufiin ofuma mataa isaati akka inni of miidhaa jiru isa Abdallaa kan godhaa jiru jechuudha. Akkasuma Abdallaan akkuma agartanii gaafas nutillee wanti irraa qusannee fi osoo yeroo san qabne yookaan immoo kan waa goonu yookaan kamiin osoo ta'e Yuusufiin iyyuu hanganumaa jechuudha itti dhiyaachuu hin dandeenye. Nullee sanumaaf irraa qusannee akka waan gaara kana keessaa yaanee gara magaalaa Dachaanuutti hin deemne jenneen jechuudha Abdallaan. Maaliif akkas goone yoo akkas hin gorin Abdallaan hin deebi'u jechuudha. Yoo deebi'e immoo tuyyuu Yuusufitti waan deebi'uuf inni dalagaan isaa Yuusufi waan ta'eef nuti bakka akkuma waan hin beekneetti hin dachaaneetiin biraa garagallee achumaan keeriyaallee gara tokkoon isuma jala deemte anillee gara biraatiin jala deemee osoo akkasii jala deemnu keeriyaan akka carraa taatee irra geette ani immoo tuyyuu osoma deemu Hamzaan walitti dhufe jechuudha. Hamzaa fi ijoollee waraana qabatee Hamzaan gaara keessa jira. Akkasitti anillee keeriyaa irraa hangas turee hangas fagaadhee akkasuma immoo keeriyaallee bira geessee naanneen itti dhiyaattee hojjetti gochuu hin dandeenye maaliif jennaan inni fuulduree jira waan ta'eef saniif miidhuudhaaf baay'ee dhagaanuu darbataa ture jechuudha. Yuusuf yeroo sanitti keeriyaa isiillee basi irraa qusattee maaliif yeroo fakkeenyaaf amma kafayyu ta'e osoo akkasitti kan itti dhiyaattee waa ka gootu qorichatti godhattee itti dhiyaatu taate yookaan dhahee miidhuu danda'a. Gaafas immoo gaafa fayyee seenee waan biraatuuf gochuu danda'a. Saniif isiillee irraa qusattee irraa deebite jechuudha. Nutis immoo tuyyuu wanti viidiyoo kalee isin waraabuu dhabnee fi addaan waan banneef jechuudha. Atis waraabini anis waraabuu waliin jenne akkasitti kaleessa isiilleen waraabne anis waraabne akkasuma immoo tuyyuu har'a jechuudha. Amma sa'aatii kana wal agarree isiilleen alhamdulillah nagoma wal agarree jechuudha. Isiillee waa takka hin taane anis waa takka hin taane amma immoo inshaallah akka Yuusufiin agarree yoo agarreellee immoo tuyyuu dawaa itti godhannee fayyifannu inshaallah rabbiillee nu gargaaru du'aa'ii nu godhaas. Akkasii jechuudha wantoota kiyya akkuma Suleymaan jedhe inshaallah har'a Yuusufiin dheengadda itti dhiyaachuu dadhabee irraa fagaadhus amma yoo inni natti deemee Suleymaan gama duuba goree inshaallah akka inni dawaa itti godhu abdiin qabna jechuudha. Wantoota kiyya inshaallah immootu wanti tokko wanti nu sodaannee Yuusufiin dhiyaachuu sodaanne maali yoo jettan Abdallaan jala deema garuu duuba deebi'ee of duuba waraana kaayee deemutti jira. Hamzaallee ani agarree garuu Suleymaan gaara kana keessa jira jedha. Hamzaan sun immootu hedduu namni siirii guddaadhaan deemutti jiru isaa jechuudha. Daawwattoota kiyya isinillee ni beektanii namni siirii sumayyaatu haaromsutti jiru isaan deebi'ee immootu makinaan namni inni gaara kan dhufeefillee erga dhufe jaan Hamzaan erga Suleymaan arga jedhee akka inni siirii Yuusuf haaromsus ni beeka. Kanaaf immootu inshaallah innallee wantoota tokko nu ergiteetiin jirti. Bishaan quraanaatii fi dawaallee kayoo Yuusuf hin qabne samurra yoo buufne xiqqoo inni nu beekun nu ergitee jirti jechuudha. Biinaan amma nuti sanillee itti goone inshaallah Yuusufiin akka bakka mul'attu har'a inshaallah niin qabanna isinis du'aa'ii nu godha. Miila san qofaa yoo nu yola deemuu dadhabee malee maanaaf Suleymaan walii qabannee gara kana keessa karaatti gabbuufne akka liinaan motora nu ergitu hin goone. Inshaallah har'a numa baafna isinis du'aa'ii nu godha isin gida daawwattoota kiyya. Akkasii jechuudha daawwattoota kiyya immootu mee amma hoo maal nurra geette jechuun keessatti sin oolamu ana Yuusufiin guddaa garanaa guddaan asii achi tokko hin beekan daawwattoota kiyya guddaa waggaa kana inni jalatti Abdallaan faa'oon jechuudha shiboo irratti siirii gooteef ni beekan. Guddaa san keessa jiraan ammaa'u jala deemutti jira halkanii guyyatti Yuusufiin hordofuu jira jechuudha daawwattoota kiyya irraa as deebi'eetiin taa'ee aduu jira jechuudha. Yeroo kana aduudha naannoo sa'aatii 7-8 jechuudha. Saniifin dadhabee aduun ni oowwitii akka malee gaara kana gaaddisne hin jiru ni beektan muuni hin jiru dhagaa malee kunoo kana miila taa'u jiru kunu dhahaadhaan agartanii godee makiinaa qotee akka makiinaa qotee jiru kana jala taa'u jiru daawwattoota kiyya kanaafin aduu kanallee jalaa xiqqoo harabaa fudhateetiin as gaddaa'e malee anu Yuusufiin bakka inni jiru argeetiin jira jechuudha. Een wajji jira waan heettan ta'ellee Abdallaa bira jira Yuusufiin namni bira jiru Abdallaadha. Inshaallah naafi Suleymaan illee mootu akkanumatti wal eeggachaatuma wal eegaa wal soo wal ganneetiin gargar goduu hin taane maaliifuu diqqoo malee yoo taate namni lama nama tokko nama lama jechuudha daawwattoota kiyya maaliifuu osoo anuu miidhamee yookaan kan lafa dha'u taate namni na ol qabu Suleymaan jechuudha osoo inni miidhamee anuu isa ol qabu maaliifuu siirii maayyuu yoo itti godhan isatti yoo godhan an dawaa raqamaa miidhawaa sanuu irraa fuudhan dafeetiin itti godhan inshaallah amma isin akkasii du'aa'ii nu godhaas miidha daawwattoota kiyya amma mootu mee Abdallaa fi Yuusuf waan isaan itti jiran suuta
guddaa fidan Yusuf nama agarteeti. Waa argatin jalaas deebi'e goda garna kana jirani Yusuf Abdallah fi Yusuf jala jira. Abdallah mallam takka biran jiru kabra. Abdallah fi Yusuf mali agarre Abdallah ma deemu nutti jira. Anjalumu deemu jira ma kan guyyatti. Abdallah barakin yaadu maali beeta akka inni Yusuf mataa amma isa agarteemi ofii harka isaatiin si ajjeesu barbaadadha beeta. Waa nuti amma kam goona beeta yoo Abdallaan kabir jira ta'e nam tokko Abdallah wanni gata nam tokko mootu Yusufitti garteemi duuba gara duubatti hin gartee bishaan quraanaatti facaafne akkasitti yoo inni wal mala Yusufin qabannee qoriteetti goonan inuma hin danda'amu maaliif jennaan akkaataa isaan itti hollaa isaan gartee sanuu akka himeeta osoo nuti achi hin gahin osoo safara isaatti dhiyaannee naannoo akkaataa ittiin nuti agarra jinnoonni isaa heeriyaan dhufte kun ogeessaan dhufte. Halaalaan na beekami kun ogeessaan dhufte dhagaan dhaheen oollee dhagaan darbite gootee galatti viidiyoo sana agarreessa. Argeera san waan ta'eef gartee amma nuti amma garteemi yoo Abdallaan kabir jedhu ta'e Abdallaan si jammar dawaa keessan garteemi itti dhiyaatee naannoo hin dhiyeessi jedhe. Abdallaan natti dhiyaatu baraan. Sababa dawaa. Yoo baraan natti ergee baraan isaa namiidhe malee Abdallaan namiidhuu hin danda'u. Sababa dawaa keessatiif garteemi Abdallaan biraayyuu dhiyeessuu hin danda'e Yusufi. Nuti amma waan goonu dawaa tokkoffaa irratti dawaa harkatti ol baafannee akka fooliin isaa itti dha'u gartee Abdallatti gaafa fooliin itti dha'e inni iyyuu ofiinuu biraa deemameerre Yusuf mootuu miillee waan miidhamee fi baay'ee fiiguu hin danda'u beeke. Abdallaan immoo gad hin dhaabatu. Abdallaan jechuudha nuti amma waan goonu foolii dawaa san garteemi wanni godhaa deemsanuu gara qilleensa itti gorree akka Abdallaan waan hin dandeenyeef. Bari Suleyman Yusuf osoo wanti hin taane Abdallaan wanti inni irra dalage maali beekta akka Yusuf nu ajjeesu heeriyaa ni ajjeesa dhagaantee maan agarree waan nu bira gochuudha. Ni ajjeesa heeriyaa maan ajjeesa namni inni irratti xiyyeeffatee siirri sana irratti laganii jiran ni beekta ana maaliif isa fayyisuu deemti maaliif heeriyaan asiin harkaa fuudhuu deemti. Sanbarnaa galaan san hin beekan. Abdallaan ofii namii dhuunfaa dhuubar. Sannaa galaan hin beekan. Isa hatta Sumayyaalleen Hamzaalleen guutuun isaanii ofii isaaniitti namii dhuunfadha maaliifu akka Yusuf namii dhuunfadha siirri irratti dalaganii akka inni namii ofii isaatti akka inni Yusuf ajjeesee booda sheenaa itti ta'uu fedhan malee ofii namii dhuunfaa hin fedhan daawwatu. Ila keeriyaa maal goona beekta nuti ta'aanullee dha'u akkuma garteef nummiin bakka miidhaa guddaa akka nurra hin geessinetti of eeggataa garteemi of eeggatatumaan dirqama dawaatti godhuu qabna. Yoo akkas ta'e malee amma Yusufin garuu gilti fillafiitii isaa dhaynee qabnee waa itti goonee Yusufin fayyifnaa inuma yaadamu. Immootu warroonni komantii hedduu jalatti niqmaa maan hidhatanii warra keessan dawwaltanillee niqmaa maan hidhatin kee yaadatan an niqmaa miti osoo maqaa kiyyaa'uu qayyaradhee ka deemu taate Yusuf bakkaan an jiru bakkaan an ta'u Abdallatti himuu jira daawwattoota kiyya mach ka viidiyoo irratti dubbatu san qofaa miti jala deemee dhageeffadheeti akka Abdallaan kaameraa irraa waraabu san malee osoo kaameraa ofii kiyyaa'uu viidiyoo irraa hin waraabinitti dhokadhee dhageeffadhe niqmaa miti keeriyaan goda akkanaa jirti kunoo as jirti keeriyaan